السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يوم تودا في دعوتودا كان أكتب جرجرتو سيني جتا. فرانكي أجايبا ويك أبدي سندوفه فرانكي سنس ماليو جتا. جو تكرت فرانكي أجايبا تلاقو هنديما. يوتنا مجيوت تكا أتش سيبرا دايته. بيجرا رفته سيبرا ترته. مجان تقول مو إن هم على الرقبة. أتش دكى أتش تو أرجانينا اللي بالبداني أنس ولين هاسه. مجيورات بالإسرات بالبلة مال جدان مال جته. هذا ورا كان كيتي دي سيتي. تناسب تفودا مالك جتني جرى لما ولد بسيط يداني ولا شيء نانجت كمولي دالو تا هم رمات ناول انترا لايك شير سبسكرايب وجودا لجبيسا سيدين جدا أمني بالبلاف. هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم رسيفا جرتو إنك هذا سيفا نجامي الحمد لله لا كم شيء جرتني ما شاء الله بقى جرتنا كم من الله ينقال الحمد لله إسن اللي دلقر جرتنا فك دلقر اللي جرتنا فكاره والله يا روحتي نجام اللي بنجرني والله الحمد لله نبرة نجاح سبراو ما شاء الله ما شاء الله نمت تولا أني كجدو ديوتنا جتوني نتجو ويا سبرا فراكيسا اللي دفتة جرتيمي بيجرا ما جتني jechuun jamaalin haadha warra kan keetii ishee jechuun isiin nama guddaadha sirra jirti waan ta'eef umriin isillee waliin madaalta waan ta'eef ati jechuun dubartiin dhiirti dubartii xiqqoo feetii kanaaf immoo dubartiin xiqqoo wayyaa tun sirra jirti cimeettidha waan taateef hormaata leeftuun baay'ee jechuun umriin isii ol deemee jira waan ta'eef siin taatu isiin immoo si caalti waan taateef isii dhiisiti. Taibaa tana sitti fuudhaa mucayyoon dhiyootaan dhuftee atuu mana kiyya dhuftee argiteetiin jirta. Mucayyoon tasii taatu nama bultiidhaaf sii ta'u umriin isillee gara waggaa 17 waggaa 18 maashaallaadha xiqqoodha. Siif taati dubartiin yoo argitee xiqqeen xiqqoo yoo hin ta'in faayidaa argitee agasmara yoo umriin isii ol deebiitiin hin jedha agasmara miti jetteen maaliif jira wal dhabsiifta yaa bu'aati. Kanaafuu isiin amma jechuun agasitti dabalamteeyyuu waggaa 6 haga maalitti siin deenne kanaaf argitee ati waan teettetiniin isima eegduuf hin jiru ijoollee xiqqoo fuutetiniin ilma argachuu qabda namni jedheetiniin isallee mana ofiitti waametiniin mucaa ijoollee immoo hojiirraa baasee namni walitti fideetiin akka jarri wal argu taasise isiidha jedhani ani barkan ajaa'ibu yeroo maraa sima gorsaa simatti ma waan akkanaati waan namaa keessan seenini namni lafattuu maqaa nama balleessaa deebi immoo namni safullee ofitti hin galaa isillee dubartii akka tanteetiti ati yoo makkanaatu jechuun yaadummaan iyyuu
dalaguu miti yaadummaanu hedduu namatti dhagahama maaliif isilleen dubartii akka tanteetiiti ka ilmallee kana maa kennu rabbi kanama dhorgatullee rabbi waan ta'eef rabbiin immoo argitee isaanilleef hagana turanii fi miti namoota meeqa waggaa kudha wayi ture ilma argata kun qooda rabbii jechuun namaa kenne malee namni xiqqoo fuudhe fi argitee ilma argatu xiqqoo fuudhu dhabe immoo ilma argachuu hin dhabu kanaaf argitee kun kennama rabbiiti waan akkanaa immoo ati keessa hin jara akka isaan wal dhaban akka isaan immoo addaan ba'an taasisuun waan sirrii miti. Ama micayyo walii galani ani jechuun isitu natti mebeeta waan akkana anallee kana dhorgatillee rabbii kanaafi akkamitti akkana jalaydii micayyoon durbitti isiiti jedhanii kanaaf isaa itti gurguruuf akkana gooti isii gadhiisitti ani immoo argitee micootanas itti fuudhaa jetteen mucayyoo ofiisallee walitti fiddee wal argisiisteetiin hin jirti kanaafi achuu dandeetteetiin hin jette narraa gorsii naan jettee reeffu tana naa bilbilte ani reeffuma bakkujiitii gala mana turre akkasii wallahi baay'ee waan garaa nama nyaatuuti waan maan akkana keessa maal jette والله ربنا ترى قال ويا تقوان لما تيجي تقول لما كتيات ويا تقوى الصابين بيجو يصير تقوى جد شمارة كتيات دباري جد برتة كتيات مو أنا يا دوب باي نقدر تسيس أنا ويا تقوى أنا إن بيجو أنا بكسير قدام مو وكذا أتوان كلامي bara nama يسوع ولا kita sih sejarah dulu di sejarah dan jadi karena terus anak dari si kabajian dari si kabajian si dan segitu malu sih yang dulu dia kok jadi malu dia kasih rumah di mana sih orang kita singgutnya tak umum muda rumah kami ini cara pola kami ya selalu lalu dengan kasih cara dia ya muda mau tuh sih itu karena lanjut dan mahina dari dari sih karena aku mau ambil wali kesudah bisa sini karena aku udah mau jadi mucayyoon jechuun mucaannaa fi hiriyaadha beektam jettillee ani jechuun jalqaba yeroo inni fuudhu yoo nin beekaa mucoo maashaallaadha nama miskiina kaa jechuun waa'ee gara ilmaa yoo taate kanumaa kennu akkuma siin jedhe rabbi waan akkanaa kana keessa bara akka jedhanitti namni numaa mucaan ergachuudha fi mucayyoollee walii galaniitiin hin jiranii fixanii namni immoo jalqaba waan kana akka jarri argitee addaan ba'uuf yookiin immoo akka jarri wal dhabuuf namni waan kana dalagee mucootan itti fuudhuudhaaf yeroo maraa isatti ni bilbiltii eessa deemtu waan jedheeni bakka dalagaa deemanaan jedha inni duraan dalagalle yoo ba'e gizeedhaan galaa amma immoo halkan keessa sa'a lama sa'a sadiitti galaa achi isaan bira tura waan ta'eef kanaaf akka duraanillee hagas mara natti haasa'u amala illee natti jirataatiin jira namni akkana godhe isiidhaaf immoo zajaa isii rabbi akka faluu naan jette namni waan akkana argite ati akkamitti waan akkana dalayta waan jedhu ani baay'ee sitti aare dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Akkasi kanaaf amma
jaarsaaf jaartii waliin suphuu fi miti akka biyya bahee. Amma dhaarin ni. Ilma namaa sadiitti jijjiirameetiin jijjiirama fi wayiitiin warratti gala jedhee kan fi wayiin immoo tuju dallaa. Amma arte lolin jadi prank sirra dalage. Prankidha. Prankidha jettee akka kana kanan. Wala prankidha jechuun jarallee waan hin jenne. Akkas yoo fuudhellee shari'a jarallee waan itti nimne beekta ani jechuun prank sirra dalaguu fi prankidha malee aadidha waan akkasiitillee akka hin goone anillee hin beeka. Mucayyolleen immoo jechuun akkuma tiyyatti dhiyoo dhuftee anillee bilbilee fi ture har'aayyuu bilbilee waliin haasa'eetiin hin jira. Isilleen dalagaa bakka dalagaatillee hin baatu sirriitti beeka. Akka isin jedhaan immoo argitee dubbii waan yaada kana fideef namni waan akkasii namarratti hin dalagaa jechuun homa jiru namni waan akkanaa kana dalagu guute waan ta'eef akkasii isin jedhaa. Kanaaf immoo namni asirrallee waa hedduu barata. Kanaaf pirankii kanallee dalaguu jechuun dalagee akkasii isin jedhaa. Kanaaf ati amma daawwattoonni keessa ilaalaa jira waan ta'eef dhiifama naa godhii isin jedha pirankidha malee wanni baa'uu hin jira. Amma abboo dhiifama maaliif dhiifama hin goone maal jechuun kun pirankidha isin jedhe osoo dhugaa taate akkas jechuun waan ati hin godhin dhugaadhaan dhudhoo isin jedhe kun amma pirankii waan ta'eef waan dhugaatii miti waan ati dalagdee miti akkasii isin jedha. Kanaaf pirankii maaf dhiifama. Galatoomii kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu pirankii ajaa'ibaa irratti dalage. Isin jalqaba jechuun mucayyoon isima bira dhuftee achillee mucaallee dhaqee jira walillee argitee walumaan nyaatanii walumaan dhuganii addaan deemanii ani immoo jira wal biratti waan argeef pirankii sirriitti dalaguu fi malee isillee waan akkasii dalaguu miti. Akkasii isiniin jedha innillee nama haadha warraa qabu nama haadha warraa fi sirriitti jaalatu isillee immoo akkasuma jaalatti. Akkasii isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan jabeessaa isiniin jedha yoo viidiyoon kun isinitti tole akkasii amma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.